ይዛይለችው አይ ትመጣለች አንቺ ስልክ ይዛ ከሄደች ትመጣለች ሸመረን ኬኛ ከናቲ harcaani baay'ee nama gaddisiisu akkuma viidiyoo kana argitan baay'ee tokko garana nyaatte gaa kuni biyya Dubai keessatti viidiyoo akkana waraabamte miidiyaa irratti baate jechuun akkam nama gaddisiisa wanti kun Dubai keessatti jechuudha akkam baay'ee nama gaddisiisa nagaan siniifaa tokko kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kee galata waaqaa ta'u viidiyoo kana gadhuma dhaggeeffadha like gochuullee hin dagatina waan lama sinii fidee dhufe tokko yoo sin gaddisiise tokko garuu isin kolfisiisa dhumarratti fataa sin godhaa jechuudha ni tokko egaa mucattiin kun Dubaayin kan dhufte ganaareef ji'a 3dha Dubaayin kan dhufte ganaareef ji'a 3 jechuudha akkamta akkas taatiree jedhaaka dhuftee erga dhuftee hojiin seen hin dhuftee warra biiroo keessatti rakkatan beektu mitiire biiroo keessatti rakkattee maal jettee wanti nama aarsee immoo wanti baay'ee rakkoo isheerraan ga'e amma haga akkanatti sammuun ishii darbu kan sammuu dhukkubsatutti kan ishee geessise immoo viizaa ji'a 3tiin dhaqxe viizaa ji'a 3tiin hojjetamee jiramtii gaamma Araboonni tokko karaa namaa faa yeroo itti deemtu viizaa ji'a 3 erganiitu booda achitti hojjechiisu jechuudha asii akka nama viizitiidhaan deemutti deemtaa jechuudha baasii hir'isuuf Araboonni baay'een akkana godhu na dallaalaan suni akkanatti ergite dallaalattiin ergite suni asiisi inni achiisi akkanatti kan mucaan kun deemtee jechuudha viizaa ji'a 3tiin deemtee egaa viizaa sana ofiisaan hojjetanii kennaniif ta'e viizaa sun namaa ta'e viizaa namni hojjetee dhiiseen ergan ta'e hin beeku nama baay'eedha silaa maktaba keessatti kan rakkatu hojii dhabee biyya sana dhaqee erga dhufne mal viidiyoo baay'ee argaa turtan miti isiniyyuu argitaniittu biiroo keessatti rakkataa jirra dhufne ijoollee jedhanii bu'an baay'ee isaanii argitaniittu isheen kun wanti adda godhe maalidha too isheen hojiin seeniini too namni sin argamini nama ishee fudhatu way sin argamin kafiilatti hin argamini viizaan ishee gubate kan ji'a 3 sun jiini 3 suni irratti dhumee jechuudha maaltu taaree amma qaraamaa keessa galte gaa mucaan eenyutu irraa kaffala eenyutu irraa haaressa eenyutu viizaa haaraa hojjechiisare gadi baasanii gatan dallaalittiin iddoo sanaa fuudhaniitu fageessanii iddoo isheen hin beekne naannoo sanarraa fageessanii akkuma argitan karaa gubbaatti gatanii jechuudha mucaa kana namatu waraabe sanuu mucattiin waan himattullee hin beektu waan beektu jechuudha iddoo himattullee hin beektu sammuun ishii baay'ee tuqameera hamma kana keessatti maaliif hin tuqamure yeroo ammaa kana akkamitti biyya Arabaa deemama seetan baasii baay'ee qaba dadhabbii baay'ee qaba haala ulfaataa keessa kanaanii maallaqa baasaniitu kaffaltii baay'ee kaffalanii biyya Arabaa deemu even birrii kee kaffaluu miti dadhabbii ati deddeebitu paaspoortii irraa kaasee haga gaafa asii achi xiyyaara kortuutti dadhabbii ati dadhabdu asiifasi akka dur bara keenya seetanii bara keenya meeqaan deeme 3 Finfinneetti deebi'een deemean 3 tokko gaafa paaspoortii baafadhu lamata gaafa paaspoortii fudhadhu achumaan paaspoortii kiyya dallaalatti kennee meedikaalas galee hunduma isaa ulfaanitti kennee achi viizaan kiyya dafee naa dhufee gaafa sadaffaa dhufu nan deeme akkas seetanii amma dadhabbii baay'ee qaba dhugaa waaqa na yoona baasiinsaa birriinsaa baay'eedha waan baay'ee kaffalama durii meedikaala ishee maal ilaalaman tokko birrii 800 bara keenya meedikaala guutuun sun yeroo darbe garuu kuma meeqan dhagee kuma shamuu meeqan dhagee kana hunda innu ji'a 3 yoo guute makis baardii akka ta'u durayyuu nu beekna baasii baay'ee qaba paaspoortii irraa ka'iti dallaalaatti isa kaffalan irraa ka'iti kana baay'ee nama gaddisiisa mucaa kana amma carraan shi maal akka ta'u beekamu osoma namni gargaareellee gara biyyaatti akka deebitu taate ilaal baasii amma kana baastee hamma kana wacii taate gara biyyaatti deebite jechuudha namni hunduu gara Dubai kana tola qubaataniin jedha akka qotti maaliif seetan Dubai keessatti namni baay'ate garmalee namni baay'ata hojiin immoo hin jiru biyyoota garaagaraa irraallee gara Dubai seenu Itoophiyaarraas Dubai dhaqu egaa namni kun dhaqee hojiin akkamire hojiin immoo sanuu dhabamee jechuudha madaamiin namayyuu fudhataan jirtu
Kanaaf Dubaay kana utuu dhaqu baatanii ijoollee nama haaraa dhaqanii biyya maddoo biraa faalledha. Ani kan hin jedhu Beerut faan naqamaan se'an lakkaan naqaman mallee. Amma dheen gaddamayyuu nama tokko dhagee Beerutiin piroosasii qabdina. Beerutiin naqamaa achi rakkoofaa jira miti. Beerut iddoo hunda isaa miti naqamaa dhaquuf teessii naan hin jedhan seetaniiru. Ajaa'ib jettu. Inni kan biraa erga kana kun waan nama gaddisiisu jennee Waaga Habiibaa bira dhaqxee intaloon tokko jechuudha. Intalli keenya tokko burtee lammaffaa natti fakkaata. Isheen kun obboleettii burtee natti fakkaata. Habiibaa bira dhaqxe sanuu turjumaanaan jechuudha. Turjumaanaan dhaqxe Amaariffaan beektu namni isheedhaa torgomamu qaxaramee haga isheedhaa torjomamu jechuudha. Maa ana biraan uftu? Ana biraan uftu bannaataachuu. Andurii kaasee waa'ee jaalalaa gorsaan turre. Waa'ee jaalalaa ani hin gorsu. Ibinaan itoo TikTok irra namni akkana girrisni baay'atin YouTubeii Facebookii irratti namicha qaddaramaa tokkotu dhufee Facebookii ko haakii godhee waan jalaa balleesse malee jira garuu Facebookichi haakii ta'ee waan achirraa hunda balleesse malee ani Facebook irratti jaalala barreessaan turre. Ani hin gorsu. Maalumaaf turjumaanaan dhaggeeffadhaa qaa duratti ni taanitti booda deebina garuu laayik gochuun hin dagatamu mitiire. Laale mucaa ani jaalladhee wal jaalanu baay'ee jechuudha. Jechuun jaalala wajjiniin turree waggaa 3 geenye. Ana dhiisee amma argaa walollee akkas argaa jaalama akkas erga wal cufne. Amma ጓደኛ kan koo fuudhuuf jedhee mari'achaa jira beektee wajjin isaanii ጓደኛ kiyya hiriyaa koo wajjin guddanne fuudhuuf jechaa jira. ሶስት ዓመት አብረን በፍቅር የቆየነው ልጅ ከ2 ወር ወደዚህ ከኔ ጋር አቆሞ አብረን ያደኳትን ጓደኛ ሊያገባት በዝግጅት ላይ ነው ያለው እያለች ነው። እኔ መሰለኝ የማይትሞት መዳም ቤት ተበድላ ምናምን ድምጽ እንድንሆናት ኤምባሲ ምን ጠቁምላት ነገር ኖሮ እርዳታ ፈልጋ የሰው እርዳታ መዳም ቤት በደል ደርሶባት ምናምን መሰለኝ እንጂ Ay Habiba Dr. Habiba ni mumudi qabatin golfite ani koyu mana madamitti rakkatteetu akka sheedhaaf sagaleetaan uftense malee jaalala hin seene attilim basma ay Habiba erga akkanatti golfite kaate booda maalsi wayyar erganni si dhiise kan biraa filatee atis sitti dhiisi kaamnaamin jetteeni isheen immoo maalammoo masaanii ammanni fuudhutti zim jedheen ilaalaa calliseen ilaalaa mucaa sana baay'een jaalladhaa jetteetti deddeebisaa turte erganni si dhiisee ishee filate maal goota of ta'ee jiraadhu maal jettee gorsitee jechuudha. Mee turjumaana faatiin dhaqanii yeroo gaafatatanii maal namaa godhaan jedhama. Erga namni sun already si dhiisee reeyote si dhiisee Uma gochuu amma akka xabaqaa bittee kasastamoo na fuudhi jettee xabaqaa amma akka ruudhamoo maal godhama sham duruu namni nama dhiisa duruu dhiirri nama dhiisa duruu dhiirri garagala dubartiilleen garagaltiin dhiisti. Mee amma akkanatti dhaqanii ijoollee achi jala deemanii akkatti kolfan gaa waaqa an kan hin jedhu maa ana bira dhufne ana bira maaliif hin dhufne ana amma kana gorsuu hin danda'u ani kana gorsuu hin danda'u moo ishee waan famasii taateefidha ishee waan famasteefidha dhiirri si dhiisnaan dhiisuu dhaqa furmaanni hin jiru jala deemtee maal kadhattare maalitti dhoskattare dhiirri lapheensa deemee reechuun humaa faayidaan qabu jechuudha baqqaatti bara kee gubda jireenya kee gubda malee nagaas hin qabdu gammachuu sirraan argattu jechuudha yaannan iddoo biraa yaannan ala yaannan Even qaamaanuu sifaana taa'ee mana keessa taa'ee yaadaan sifaana hin jiru taana yeroo kee gubaara yeroo kee taasisaa jira jechuudha dhiirri. Kanaafuu hamma yaadni isaas qaamni isaas mana sifaana hin jiraannetti ati yeroo kee gubuun qabdu safaana jechuudha. Filannoo argate yeroo kaas alaawaa qabaa jechuudha. Ati immoo yeroo sana isuma mana keessa teessee kunuunsuu qallabuu sanuu waan ati qopheessitu waan ati dhiyeessitu daddarbatamaa nyaachuu danda'a si ifachaa nyaachuu danda'a maaliif si jibbeera sin jaallatu garuu amma yerootti sifaana ta'a waan ta'eef jechuudha. Kun immoo
wal biran jiran hiriyaadha jaalalleewwan ishee dhiisee ishee sana filatee jechuudha. Hiriyaa mashii kan wajjiniin guddatan barbaadee bakka isheenis dhiisu kan biraa barbaadachuudha siniin jedha. Malee ganaa dhaqanii jaarsummaa naa taa'ii xabaqaa naa bitii akkamiin godhaa innaanni fuudhu nan ilaal taa'ee man ilaalaayyuu edda ishii teessee dhaabadhu molaal dhaabadhu ol ka ilaal yeroo ol kaatee ilaaltuyyuu sitti mul'ata. Innaa sana sirriitti hundasaa argita. Yoo teesse immoo badaan argitu ol kaatee yoo ilaalte sii wayya. Dayyuusuma akkam akkamii jira namni tokko hichi.